አንደኛ የተረከዞቻችንን ጅማቶች መለጠጥ። በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እግሮቻችንን ወደ ኋላ በማድረግ መዳፎቻችን መሬት እንዲነኩ በማድረግ ይህንን ጅማት ለመለጠጥ መሞከር። ሁለተኛ በፕላስቲክ ወይም ደግሞ በጠርሙስ ውሃ በማድረግ እና እሱንም በማቀዝቀዝ ወይም ወደ በረዶነት በመለወጥ በሆዱ በማስተኛት የመሃል የእግራችን ክፍል ላይ ማሽከም። ይህንንም ለ10 እስከ 15 ሰከንዶች መያዝ ጅማቱን እንዲለጠጥ ወይም ህመም እንዲቀንስ ያደርጋል። ሶስተኛ የቴኒስ ኳስ በማቀዝቀዝ ህመም ያለበት የተረከዛችን ክፍል ጋር በማስቀመጥ ማጫወት። ይህንንም ለ10 እስከ 15 ሰከንድ መያዝ። እኛ የምናረጋቸውን ጫማዎች መለየት። በብዛት ሂል ያለው ወይም ተረከዝ ያለው ጫማና ጠፍጣፋ ወይም ደግሞ ደረቅ ያለ ሶል ያለውን ጫማ አለማዘውተር፣ እንዲሁም ለመዳፋችን የመሃለኛው ክፍል ድጋፍ የሚሆኑ ወይም ተረከዛችን ምቾት እንዲሰማው የሚያደርጉ ጫማዎችን መጠቀም። በመጨረሻም ጫማችን ውስጥ የሚገቡ ኢንሶል ወይም ሹፓድ የሚባሉ ሰፖርት፣ እኚህም የመሃል እግራችን ክፍልና ተረከዛችንን በደንብ ስለሚያቅፉ ህመሙን በመቀነስ ምቾት ያለው እንቅስቃሴ እንዲኖረን ያስችላል። Dhukkubbii koomee fi faana miilaa kan jedhu ilaallarra. Akkuma beektan egaa dhukkubbiin koomee fi faana miila namaa baay'inaan kan hawaasa keessatti mul'atudha. Koomee keessaa na waraanaa, na nyaataa akkasumas faana kana na gubaa kan jedhanii dhukkubbii hedduu kan himatan keessumaa namoota umurii irraa gam biratti baay'inaan mul'ata. Akka waliigalaatti garuu namoonni ga'eeyyii kan parsentaa 20 ta'an yookaan dhibba keessaa namni 20 dhukkubbii faanaa fi koomee ni qabaatu yeroo tokkotti. Koomee fi faanni miilaa qindoomina walxaxaa lafee maashaalee iddaa yookaan tendons kan jennuu fi hidda lafee ligaament kan jennurraa kan ijaarame qaamni keenya madaala isaa eeggatee akka deemuu fi dhaabbatuuf kan tajaajiludha. Koomeen irra guddaa ulfaatina qaamaa baachuu keessatti hojii miillaa isa guddaa kan taphatudha. Ulfaatina qaamaa kan baatu miilla keenya irraa inni guddaan koomeedha. Gurmiin tiishuulee wal qabsiistuu lafee koomee irraa hanga quba miilaa diriirfamee jiru miilli dhiibbaa ulfaatina baatuun dhufu dandamachuu akka danda'u gochuu keessatti caasaa miilaa murteessaa ta'e. Irra deddeebi'uun garmalee harkifamuun gadhiifamuu fi ol dhiibamuu tiishuulee kanaa dhukkubbii koomee fi faana miilaa kan pilaantaar faashaayitis jedhamuuf nama saaxilu yoo ta'u, innis dhukkubbii naannoo kanatti uumamuuf sababii hedduminaan beekamu keessaa isa tokkodha. Kanaafuu egaa dhukkubbii faana miilaaf koomee irratti kan namatti dhaga'amu dhibeen fidu pilaantaar faashaayitis jedhama. Hidduun isaa jechuudha. Isa kanadha kan fidu. Waa'ee kanaadha kan gad fageenyaan ilaallu jechuudha. Eenyufaatu kanaaf saaxilamoodha? Namoota akkamiitu dhibee pilaantaar faashaayitis jedhamuuf dhukkubbii koomee fi faana miilaa kanaaf saaxilamoodha jennee ilaalle kan jalqabaa namoota umurii irraa ganidha. Umurii isaanii 50 fi isaa ol kan ta'e. Akkasumas saalaan shamara yookaan dubara ta'uunis kanneen dhiira ta'anirra dhibee kanaaf moor saaxilamoodha. Garbiroon immoo kanneen ulfaatinni qaama isaanii baay'ee gurguddaa ta'edha. Obees kan ta'an, fufurdoo kan ta'an. Akkasumas namoonni amalli hojii isaanii sa'a dheeraa dhaabbachuu isaan dirqisiisu. Sa'a dheeraa dhaabbataa turu. Kanneen kun moor saaxilamoodha. Inni garbiraan kophee isaanii. Kopheen nuti godhannu keessi isaa mijataa miti taanaan, sooliin isaa komfortiin qabu taanaan kanaaf nama saaxila. Akkasumas haalli miila keenyaallee faanni miila keenyaa yoo baay'ee diriiraa ta'e yookaan baay'ee dhooqaa yoo ta'e kanaaf nama saaxila. Haa ta'u malee namni dhibee kanneen kana hin qabnellee dhibee kana godhachuu danda'a. Kanneen kun kanneen nama saaxilanidha malee isaan kana qofatu godhata miti. Namni kamuu dhibee kana godhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa namoonni sochii qaamaa garmalee harkifamuu tiishoolee kanaa heddummeessan kan fiigicha yeroo dheeraa fiigan, shubbisa adda addaa, daansii adda addaa kan baay'isan, yeroo dheeraaf dhaabbachuu kan baay'isan barsiisonni fa'aa, akkasumas ulfaatinni qaama isaanii baay'ee garmalee fufurdoo kanneen ta'an, kophee qixa sirrii dhaaba faana miilaatiin hin utumne kaawwachuu, faana miilaa uumamaan battee yookaan filaat fuut kan ta'e qabaachuu, yeroo deemnu haalli deemsuu keenyaallee sirrii miti yoo ta'e moor kanaaf nu saaxila jechuudha. Mallattoo dhibee kanaa immoo yoo ilaalle dhukkubbii koomee fi faana miilaa keessatti kan namatti dhaga'amu kun akkuma miilaan deemuu eegallee nu jalqaba. Fakkeenyaaf ganama yeroo hirribaa kaanee deemuu jalqaba. Yoo taa'aa turre teessumarraa kaanee yeroo deemuu jalqabnu nu jalqaba.
Haa ta'u malee akkuma deemsa itti fufaniin hirrachaa dhufus yoo baay'ee deemaa turan immoo deebi'ee dhukkuba. Akkuma deemuu jalqabaniin dhukkubbi itti dhaga'ama. Dhukkubbiin itti dhaga'ame kun immoo yeroo deemaa deeman yeroo muraasaaf irrataa deema. Yoo baay'ee immoo dheerataa dhufe immoo deemsi sun deebi'ee itti dhaga'ama. Dhukkubbiin kun yeroo gara yerootti dabalaa fi hammaachaa kan deemuu fi miila duwwaa deemuun kan dhibee kanatti cimsudha. Akkasumas ofuma isaaniillee yeroo tuqanii ilaalan kan namni yeroo tuqee ilaalu bakka kana miila isaanii faana isaanii kana isaan dhukkuba. Guyyaattis dhukkubbiin isaa cimaa deema. Yoo gara malee cimaa fi hammaataa ta'e even taa'umsa yeroo dheeraallee yeroo dheeraa yeroo ta'anillee itti dhaga'amuu danda'a. Namoonni rakkoo kana yeroo dheeraa qabaatan wanta kana isaanitti cimsu beeku. Maaltu akka kana isaanitti cimsu yeroo baay'ee ni himatu. Yeroon sochii qaamaa godhu, yeroon fiigicha fiigu, yeroon miillaan deemu, yeroon kana godhu kophee akkasii godhadhu, yeroon miila duwwaa deemu, yeroon kana godhu natti cima jedhanii isaanuu addanii baafatu beeku. Wanti kun egaa yoo yeroo dheeraa namarra ture kwaalitii jireenyaa irratti illee dhiibbaa mataasaa qaba. Yeroo deeman isaan dhukkubaa, deemuu jibbuu, sochii guyyaa guyyaatti godhan illee ni jibbuu yookaan isaan yaaddessa jechuudha. Akkasumas even yoo baay'ee isaan dhukkube sadarkaa yeroo adeeman hanga hokkoluu qofatu hin ta'in hanga kufuutti illee ga'uu danda'u. Are you struggling with pain in your heel? Are you getting symptoms when you take the first few steps out of bed, like you're walking on glass? Plantar fasciitis is a thickening of the fascial band that connects into your heel. Every time that you walk and every time that this fascia is pulled, it gets injured faster than the body can heal it, and it gets thicker. That thickening builds up into scar tissue. We can see that when I pull my toe back, that it engages the fascia. With any injury, the load becomes too much for the tissue itself to tolerate. We need to slowly reload this tissue that we increase its ability to tolerate load. So we can see when we pull the toe back, it engages the plantar fascia. The exercises that we're doing, we want to have this toe raised, pulled up, so we're engaging that plantar fascia more. And that's where this comes in. It's the Fasciitis Fighter, an unbelievable piece of kit for rehabbing your plantar fascia. Make sure you're following for my next video, where I'll show you how to use the Fasciitis Fighter. If you don't already have one, hit the link in my bio. Ofirraa ittisuuf maal gochuu qabu kan jedhu qabxiin biraan immoo duraan dursine akka wanti kun nurratti uumamne yookaan dhukkubbii faana miillaa fi koomeen godhanne ittisuuf maal gochuu qabna kan jedhu. Tokko kophee gita sirrii boca faana miillaatiin utubee qabu kaawwachuu. Keessa kophee yookaan soolii kophee keenyaa kan faana miila keenyaa waliin wal simee deemu godhachuu. Ulfaatina qaamaa sirrii ta'e qabaachuu. Obesiitii hir'isuu. Ulfaatina qaamaa hamaa ta'e hir'isuu. Sochii qaamaa yoo hojjetan xiqqaarraa eegalanii suuta gara cimaatti deemuu qaama ho'ifachuu jechuudha. Gara biraan sochii qaamaa duraaf booda sochii qaamaa diddiriirsuu yookaan stretching exercise hojjechuun qaama ho'isuu fi qabbaneessuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.